السلام عليكم أكم جرتن كبجم تودا في جالتم تودا فردف تودا برسيس أورما الحمد لله نجا كوت نجا إنك يخن جال الله كبجادا باك جرتن مرت نجا هو إجا فردف تودا يا فيديو راه أنا كذا تنامون باين حالا كمين تيوتري بنشوا دندجتني نجا فاتا يرتني حالا تيوتري بنتني المان أورموتي سجلة تسوي دندسنا دسنتا كرسيسا إجا دعوتوتان كي إجا برمسات إنتر بندرات ورون يوتيوب channel كي يا فاروتان سبسكرايب قلتون دكتنا هذا يرو سبسكرايب قلتون ملتون نوتيفيكيشن سنكليك تقول هذا أتبود أول كجتورات تقولون دكتنا barumsi nu asirratti dabarsu tokkolleen akkasin hin dabarre jechuudha. Akkasuma barumsi kan yoo jaalatan viidiyoo keenya laayik gochuun dagatinadha. Gaafii garagaraadhaa yoo qabaatan komentii jalatti nu barreessadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsa hanga numarratti na faana turaan hordofaa sanin jedha. Hayyee hordoftootan kiyyaa egaa akkuma beekamu tiwutar pilaastorii keessaa kan argattanii pilaastorii keessa ni galtanii. Bakka seerichi kanarratti tiwutar jettanii barreessitanii egaa buufadhee waan qabuuf oopiruu manaa fidaa yeroo buufattan oopiruu irratti kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan kireet akkaawunt kajoo kana kilikni gootanii neem kajoo kanarratti maqaa ittiin banachuu barbaadan ni barreessitan jechuudha. Haala kanaan jechuudha isinii galee egaa ammallee as gadi ni buutanii lakkoofsa bilbila keessanitti guutanii haala kanaan jechuudha. Ammallee gadi buutaniiti guyyaanii fi ji'a bara guutanii asirratti kun akkuma argaa jirtan 22 Feebruaarii jechuudha. Asirratti jechuudha 2020 takka yoo kana jechuudha. Gadi buutanii jechuudha kan kun hin ta'u jechuudha isinii galee. Laazim haala kanatti godhachuutu irra filatamaadha jechuudha bara 1998 akka jechuudha isinii galee. Achi booda next click gootanii ammallee next click gootanii ammallee sign up kajoo kana click gootanii ammallee okay gootu jechuudha. Egaa ammallee haala kanaan koodii shari'aa teessan irratti isin ergaa koodii sanitti guutanii next click gootanii amma paaspoortii itti guutu jechuudha isinii galee. Paaspoortiin kun dijitii 8 gadi ta'uu qabu jechuudha isinii galee. Lakkoofsaa fi qubee garagaraadhaa jechuudha wal keessa waan hin irraanfanne tokko itti guutu jechuudha. Egaa nama kiyyatti haa guutu. Egaa achi booda haala kanaan yeroo itti guutan jechuudha yoo asitti fudhatee jechuudha raayitii isinii kaa'e jechuudha isinii galee. Ammallee next click gootanii egaa asitti kun akkuma argaa jirtan piroofaayilii godhachuu barbaadde jaa. Piroofaayilii godhachuu barbaadan upload kajoo kana click itti gootanii yoo immoo hin barbaanne ammallee asirratti jechuudha asirratti kan barreessitan yaada keessan jechuudha yookiin ammoo kaayyoo keessan barreessitan jechuudha isinii galee. Yookiin yaani waan waa'ee keessan ibsu jechuudha. Waan kaayyoo keessan ibsu tokko ni galee. Egaa achi booda yeroo barreessitan jechuudha next click gootanii ammallee asirratti click gootanii halluu click gootan ammalleedha. Amma asirratti ingiliffaa fi arabiffaa filadhaa yoo barbaadan filachuu dandeessan jechuudha isinii galee. Namni ingiliffaan filadhaa next click gootu jechuudha. Egaa kan uumame jechuudha asirratti kan akkuma argaa jirtan jechuudha namoonni bebbeekamoon namoonni tiwutarii qaban jechuudha isinii galee. Namoonni ilmaan Oromootiif sagalee ta'an tiwutarii irratti isinii mul'atan jechuudha kun akkuma asirratti argaa jirtan Faasee Gammadaa, Seenwal Baqqalaa namoota bebbeekamoo namoota ilmaan Oromootiif sagalee ta'u jechuudha namoota ilmaan Oromootiif quuqama qabu haala kanaan foloo gootanii irra deemtanii jechuudha isinii galee. Achi booda foloo kajoo kana kilikii gootanii haala kanaan banamee xumuramee jira jechuudha isinii galee. Egaa haala kanaan asirratti kan akkuma argaa jirtan tiwutariin keenya banamee jira jechuudha isinii galee. Amma namoota bebbeekamoo namoota ilmaan Oromootiif sagalee ta'uu namoota Oromoodhaaf quuqama qabu hunduma seerchii gootanii foloo gootanii waan isaan poosti godhan jala deemtanii sheerii gootanii fi uummata Oromootiif sagalee ta'uu dandeessu jechuudha haala kana. Cunqursa ilmaan Oromoodhaa duniyaatti agarsiisuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoonni kiyyaa akka isinii galee abdiin qaba. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti barumsa dabalataa argachuudhaaf YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinadha waan hordoftaniif galatooma.